Egaa akkuma argaa jirtan maadaamii kana namoonni ishee hordoftan jechuudha baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf waan baay'ee namatti toluudhaan gadumatti ilaalaa dhaggeeffadha. Namoonni keenya iyyuu seenaa akkanatti hin dalagne seenaa ajaa'ibaa dalagdee jechuudha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota channel YouTube askalachirratti argamtanii jirtu. Ani jira nagaa fi galata waaqayyo. Egaa akkuma argaa jirtanii isheen argaa jirtan kuni dhugaa dubbachuuf TikTok ishee seentu ilaalaa. Maqaa isheetiin illee isiniif hin ka'a. Baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf Itoophiyaa deemtee namoonni tokko hin sodaatu beektee akkuma nama jireenya achi keessa jiraataa tureetitti fataa jettee firii taatee biyyoon ishee hin deemne hin jiru. Seenaa ajaa'ibaati kan dalagdee akkasumas rakkattootallee warra rakkatan irraa gargaaraa akkasumas dhugaa dubbachuuf Itoophiyaa keessatti itti tamacha'ee baqa baay'ee tokko dassadhee akkuma argaa jirtanii burraaqxee maal jettee Itoophiyaa keessa fataa jechaa turte. Ingitii ana kanaatis madaamni akkanaatis ni jirti jedhee tan araba akkuma argaa jirtanii beekamtii guddaa qabdi jechuudha isheen kuni. Dhugaa dubbachuuf Itoophiyaa filattee Itoophiyaan baay'ee baqa ni beektu qilleensa irree waan baay'ee namatti toluudha. Qilleensa Itoophiyaa jechuun amma na jedhee isinitti himu yaa warri hin beektu ka namoonni hin beekne hin jirtanii isheen Itoophiyaa deemtee biyya baqa biyyoota adda addaa cidharree bakka itti waan aadaa waan adda addaa qophaa'an akkasii achi deemtee achi turtee waa baay'ee seenaa ajaa'ibaa dabarsitee dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko waan namatti toluudha. Ana baay'ee tokko dasna jettee ishee dhaggeeffachaa tan ture. Isinillee ilaala fakkeenya isiniif ta'a biyya keenya keessatti amma namoonni seenaa akkanatti dalaganii akkanatti agarsiisanii waan akkanaatti waan akkana aadaa akkana ni jira jedhee akkanatti deemee hin jiru dhugaa dubbachuuf tokko darbeeti malee akkuma argaa jirtanii baay'ee akkanatti tolte jechuudha. Ishee ilaalee waa baay'ee irraa baradhe dhugaa dubbachuuf nuyi Itoophiyaa keessa teenye waa baay'ee arguu waa baay'ee akkanatti waan babbareedaa kana dabarsu faayidaa tokko. Kanaafuu gidii aanillee gaafan gale kanatti deemee Itoophiyaa jechuudha deemee waan babbareedaa kana bakka dhugaa dubbachuuf yoo xiqqaate waa baay'eetu jira waa baay'eetu argama jechuudha. Amma isheen TikTok ishee dura follow xiqqaa qaba jechuudha. Erga Itoophiyaa deemtee garuu amma na jedhee isinitti dhugaa dubbachuuf follow ishee dirree hin guddate namoota hedduutu ishee ilaala. Itoophiyaan jechuun ni beektu. Qilleensa baay'ee natti tamacha'ee baay'ee gaafa ndawum yeroo isheen achi deebitu jechuudha. Itoophiyaadha gaafa deebitu hin boose dhugaa dubbachuuf yoo argitan ta'e viidiyoo ishee baay'ee tokko ishee takataatalaan ture akkuma isheen Itoophiyaa galtee nan hordofa. Nyaata Itoophiyaaf illee akkaataa itti nyaatanillee dhugaa dubbachuuf baadiyyaa keessa sanuu katamaa keessa odoon taane baadiyyaa naannoo baadiyyaa deemtee seenaa ajaa'ibaati kan isheen argitee namoota akkamitti baqa waa baay'eedha jechuudha jechuun hin danda'ama. Fakkeenyaaf uummanni keenya Addis Ababaa hoyyuu gaafa deemu nama kunoo Ameerikaadhaa dhufee biyya sirma nama baadiyyaa hin beekne of fakkeessa. Isheen garuu dhugaa dubbachuuf nama Itoophiyaa keessatti dhalate caalaa baqa waan tokkichi ayyaaraatti hin taane jechuudha. Anan baqa baay'ee tokko na ajaa'ibin duum Itoophiyaa taatetu biyya Arabaa deemte moo akkamitti jedheetan gonnaa ajaa'ibi. Amma fakkeenyaaf Addis Ababaa yoon gaafa Finfinnee keessaa biyya akka bakka ta'e deemanii namni keenya baqa of jija beektanii. Andoo bakka akka nama Ameerikaa dhufee biyya alaatii dhufee ta'u godha. Garuu ishiin dhugaa dubbachuuf osoo argitanii baay'ee tokko ajaa'ibattu jechuudha. Akkuma nama jireenya achi jiraatutti waan yeroo namootatti dhiyaatullee sirriitti akka nama dura nama beektu nama fakkeenyaaf namni nama beeku tokko amma fakkeenyaaf nuyi gaafa nama adii tokkotti dhiyaannu sirriitti ittiin dhiyaannu miti akkas isheen garuu akkuma nama beektutti sirriitti itti dhiyaatte jechuudha. Keessattuu baadiyyaa keessa
Sinigale kanaaf namoota keenyas argine aramni yookiinoo akkanatti baadiyyaa deemtee seenaa baadiyyaa keessatti darbee akkaataa isaan ittiin jiraatan jireenya baadiyyaa argitee baqa baay'ee isaanii inazaazantii fi baay'ee isaanii immoo baqa waan isaan nyaatan kun waan isaan hojjetan kun baay'ee tokko dazzee baqa waa baay'ee irraa barattu jechuun hin danda'ama jechuudha. Dhugaa dubbachuuf na ajaa'ibde ingilee waaqayyoon ishee eebbisu waan ajaa'ibaati. Anuyyuu waan hin arginan viidiyoo ishee irratti arge waan sin ajaa'ibu dhugaa dubbachuuf waan ajaa'ibaati. Seenaa ajaa'ibaa. Kanaafuu maal jechuu barbaade seetanii nuyyuu gaafa biyya Arabaati galu mee dhugaa dubbachuuf dhugaa baasuudhaaf yoo ta'e mee amma fakkeenyaaf gaafa ijoolleen tokko ani gin waa baay'een arge amma ijoolleen tokko gaafa biyyuma Arabaati galanii baadiyyaan deemnu nuti baadiyyaatti gadi hin buunu maaliyyoon taanu gaafa jedhanii yoo dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko hin taasisu. Maaliif jennaan ishiirraa fakkeenya guddaa fudhatti dhugaa dubbachuuf madaamii kana gaafa ilaaltanii fakkeenya guddaa seenaa ajaa'ibaatu hojjette jechuun hin danda'ama. Isheen ani gabaabduu ani fide tan osoo hin taane muluu viidiyoo ishii ilaaleen waa baay'een irraa baradhe. Waa baay'ee dabarsitee waa baay'een irraa baradhe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf nama tokkorraa nama beeka tokko gaafa siqxanii waanuma gaarii irraa argattu jedhu wanti isaa dhugaadha. Dhugaa dubbachuuf hedduu takkan ajaa'ibde nuyi amma gaafa biyya Arbaa waggaa 3-4 teenyee kun waanuma shinti beetii dhiqnee maal jennee asitti eenyu jennee gaafa biyya keenyatti deebine beektanii firootan akkasumas immoo maatii baadiyyaa namni tuffatu tokko hin jiru hin jira. Nuti baadiyyaatti gadi hin buunu maal jennee dhoqqeessan keessa gadi buuna maal jennee no akkasiin jedhamu silaa. Dhugaa dubbachuuf namni waan akkasii sun nama kaayyuu fi karoora hin qabneedha jechuudha. Sinigale nama baqa namni tokko amma fakkeenyaaf namni rakkatee gaafa rakkataan tokko beektanii ijoolleen rakkataa tokko gaafa rakkina rakkatan san gaafa qabeenya godhatan rakkata san yaadatan siruma. Ijoolleen abbaa qabeenyaa immoo gaafa akkasumatti guddattee dhugaa dubbachuuf ijoollee warra abbaa qabeenyaa ani akkas eenyu jettu gin keenya gaafa kan qabeenya hin qabne rakkatee gaafa bakka guddaa geessan deebi'ee dudduuba isaa san hin yaadatu jechuudha. Sinigale ani maal jechuu barbaade tan amma seenaa ishiin dalagde kanarratti baay'ee tokko na ajaa'ibee waa baay'ee irraa baradhe namoota akkasii seenaa dudduuba kee darbee waan dabarsitee rakkina dabarsitee si yaadachiisaa si barsiisaa jechuudha. Kanaafuyyuu hedduu takka na ajaa'ibde baadiyyaa keessatti sanummoo dhugaa dubbachuuf katamaa irra odoo hin taane baadiyyaa akkasumas immoo ani biyya Uraagee biyya hedduu deemte isheen akkaataa warqee faan itti faaqamuu irraa fuutee faaqxii maal jedhu. Ana akkasii baay'ee tokko na ajaa'ibee isiniin jechuu barbaadetanii hordoftoota kiyyaa soo baay'ee waan natti tolteef namittiin hedduu seenaa baay'ee akkasumas immoo baqa mana cidhaatirree gaafa deemte dhugaa dubbachuuf akkuma namoota keenya jechuun hin danda'ama. Akkuma namoota keenyatti baqa haalli ishii baay'ee tokko isinitti tola jechuudha. Isheen abashannatii hin dhabdu garuu namtittiin abashannatii kana hin dhabdu natti fakkaata. Gidi baqa ishuma laalatan baqa baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf bakki ishiin hin deemne hin jiru bakki deemte sanitti immoo namoota akkuma nama waan afaan beekanitti walii galti Sinigale. Waa tokko ishii hin tuffattu waa tokko ishii baqa akkan eenyuutti baqa ndam dhugaa dubbachuuf hedduu takka natti tolte waan akkasiin jechuun jaalladha. Maaliif namni tokko bakka ka'ee bakka dura ka'e san yaadachuun dirqama beektanii bakkuma waanuma feeyyuu yoo ta'e rakkina durii san rakkina keessa dabarsan indagachuun
gaarii miti. Waa baay'ee sirra rakkinni waa baay'ee si barsiisee taasisi ga'e waan ta'eef koonguma irraafachuu hin qabdu dagachuu hin qabdu jechuudha. Odoo rakkanne ta'ee rakkinni homaa sin barsiisne atuyyuu homaan barree jechuudha sii galee. Kanaafuyyuu waan akkasiitii isinillee kan dudduuba keessanitti seenaa duuba rakkina keessan yeroo darbe rakkattanii as geessan sanii gaafa yaadattanii gara guddinaatti sinoofan malee gadi siniin buusu beektanii. Innaa kana hin dagatinaa bakka kaatanii hin dagatinaa siniin jechuu barbaaditan guutumaan guututti jechuudha. Kanaaf isheen illee biyya Itoophiyaatii miti. Ani kanaaf jechuu osoo hin taane seenaan isheen dabarsite kuni yookiin immoo taarikiin isheen dabarsite kuni waa baay'ee baqa dhugaa dubbachuuf akkaataan isheen ittiin hojjechaa turte ajaa'iba. Akkuma nama beekutti baadiyyaa keessatti sanuu baay'ee kan ajaa'ibsiifadheen illee naawwan akkasiin jedhaa turtii gaarii hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti mana kanatti immoo seentanii laayikii osoo hin godhin baay'inaa nutti dabalamaa siniin jedhaa turtii gaarii siniif haa ta'u hordoftoota kiyya.